كل أما وزواك تسا نفسي أقبل يناكرات الإنجن نكام أونلاين رتي نصيب وين قدر كتسا ودو من تكوكيز وجين ونجنة نيا أقبلوا ما سنين ada batte رفتين بلتا والله نبلو لا كم وتدو ما كمان نبلتان أقبلوا ما سنو أقبلوا ما جرمه سنو ينبدو obbolummaa barbaadde obboleessa kiyya alaabaa irratti obbolummaa qabna malee naaf ati dhiigaan obbolummaa wanni dhaan gartee obbolummaa haadhaa fi abbaan qaba. Alaabaa Oromoo qofa irratti obbolummaa Oromoo malee hin qabnu. Alaabaa akkattii tokko nu godhe. Dalaguu jechuudha gara dhimma gadii kanatti. Dalagu dhugaan jirsan. Rabbi rambii rabbii yoo ta'u mana tokko biraan jefatee aduu qabaatu. Rasulutti bagambare reedi amma booda ekeleen obboleettii kooti hatta haadha faaxeen obboleettii kooti jedhaa turteemi jirtu obboleettummaan har'a booda nam tokko takka takkaan intervii goona amma warra gadiiraan moofaan ladhaanaa fakkeenyaaf dhiirri akkasii godha akka dubartii sanii miti. Amma fakkeenyaaf reediin obboleettii jedhee nama wayii amanee jiraadhe durseetuma akka obbolummaan dhiigaa sun hin jirre keessa kiyyatti waan beekuuf mana tokko keessa buluudhaaf yoo ol bira jiraata wal dogoggorsa. Kophatti sanuu yoo nama keessa ta'e rakkoon qabu ammatti illee rafta. Garuu kophaatti dhiirri hin baqata jabaatee turu of sammuu ofii san sodaatee jechuudha. tokkos kunoo nama raachuuf viidiyoo baatee dhufte. Mee qoyibes wayyaa laalaa ammoo sumayyaa mee kooti. Hai, mana lalta wat. Himedha haraya wayii siyaata nan beeka. Yaa Habibti, how are you? How are you doing? Alhamdulillah. Nabbaariidha tunniin dambanyoota gamma namni haarofti seenne. Ati akkam jetta waan haasofnu gaarra? Eessa jirta bareeddu koo? Qoyi dura nan gaafadhaa reedi intarvii. Humna qabdi tunnis. Sirraa Eessa fagoo jirta jira. bareeddu koo? Sumayyaa. Ano an kana keessa hin jiru akkanuma nagaa isin gaafachuuf joo isin Nagaa dhugaatu. Bilaa amma nagaa waa'ee nagaa dhugaadha. Waa'ee dhalaa irraa kaarra amma dhalaa. Gaaffii Waa'ee keenya obbolummaa. Kaayiroo Waa'ee jirtaa? obbolummaa. Kaayiroo jirtu dhiisisi. Diyaaspooraadha? Reedi Yaa. buusi diyaaspooraa kaadha. Buusi. Diyaaspooraa taa'aa jedhatan. Dhiigumti koo diyaasporaa na sodaataan buusii jarri humna narra qabu. Na sodaata. Sumee dhageeffadhu gaa. Oh my goodness, okay. Nama tokko biraa Ani lubbuun kiyya dhugaa rabbii natti naarin malee Sumayyaa eessa haasofsiisaa kuulee? natti naarin malee dhugaa rabbii. Haadha mana reeddiidhaan natti naarin malee dhugaa rabbii. Mucaan ni bareeda beektaa. Wayi eessa haasofsiisaa? Kuulle mana keessa badde barbayi deebi'e. Kuulee hin jirtu barba kan jirtu hin beektu. Dastii irra hin jiru. Mana keessa badde bara. Ayi eessa haasofsiisaa? Kuullee mana. Reedi si bira jirti kuulleen. Viidiyoo bani. Kun immoo nama shakkisiisee mara of duuba laaleessii dabare jirti. Reedi viidiyoo bani. Kuulleen si bira jirti. Baay'ee banaa kun Sumayyaa gaafii gaafannaa. Silaa reediin mana hin jiru yaa jama yaa Oromoo na dhagaa reediin mana hin jiru hoteela jiru hin beektu. Viidiyoo bani dura laallaa kuulleen si biraa saarti moo isaa saarti. Hai. Osoo Fatiyaan akkasitti baddeewwan mana keessa bakka jiru eenyu beesa? Fatiyaa. Osoo Fatiyaan akkasii akka ammaa san taate akkam goota si dura? Viidiyoo banii ammayyoo manaan jiru akkami kuulleen akkamitti dastii mana keessa badde. Sumayyaa gaafannee gaafii amma Fatiyaan deebisee. Okay. Sumee amma nama tokko obboleessa kiyya jettee anuma for example my brother jettee amantaa obbolummaa kanatti erga amantee booda akka tasaa guyyaa ta'e wayii carraadhaan nasiiban jechuudha mana tokko keessatti akka tasaa osoo wal argina jechuun ijaan osoo hin ta'in bakka wayii deemnee bakki nutti dhihee yoo bulle mana tokko keessa nama obboleessa kiyya jettee yaadde san
Yoo katasaatti dogongorsiisuuf yaalee dogongorti. Ilaalcha itti qabaattu ilaalcha kamiiti yookaan akkamitti irraa of eeguu dandeessa? Nama obboleessa kiyya jedhee yaadeen dogongorsiisu nama wayii hin jaaladha jedhee itti yoo yaade ati isa hin jaaladha dogongorsiisuu danda'a. Garuu nama obbolummaan na dhufe kana dogongorsiisuuf ati hin kiyyaadu. Kabajjitu hin jira namni akkanatti jaalattu hin jira. Namni ati hin jaalattuu fi namni akkana onjooyi gootee kallattii hedduu qabaaju. Gayaati kun wallaahi dhiifama naa godhishi buusii jedheen ture. Taayati. Maal jechuu qayati? Sila jechuun diyaaspooraa kana baay'ee qalbii. Ati taayi sii taatee. Taayati kana gayaati ati. Suman argiyan. Ani dhugaa jirtu himakaa jechuu ati amma hin jira. Dubartiillee hin jiraaju. Amma dhiiraaf dubartiin mana tokko keessa hin galtu jedhama yeroo baay'ee. Nama tokko obbolummaa jettee mana keessa jiraaju. Deebitee ammoo ilaalcha biraatiin gani yaaduu iyyuu adanna. Garuu nama akkana injooyin godhee jaaladhee odoo du'eellee hin dhiisu nama akkas yoo jaaladhe jechuudha. Noormaalii jaaladha. Nama jaalatanii ka jaalatanii immoo dhugaadha ka jaalate. Kan nama obbolummaa jedhee akkana odoo bira rafee yoo akkana gara hin galchu. Xiqqoo ama biruma rafuusan yoonna irraa hazaar. Odoo bira rafee inni nu yaade isaa iyyuu hin gorsa malee ofii kiyyaatti yaadu. Adaan wanta isin jettan hin beeku. Fedhiin biyya arabaa jiru biyya faranjii jiru walladdaa jechuudha. Wallaahi namni biyya faranjii jiru edaa sammuun isaa qaroomaadha akkuma biyyattiin guddoo. Sammuu leebilii bergarii. Dhiisi reedikoo dhiisi. Amma biyya kanatti faameelii jettee nama hedduu wal ammattee jiraatta. Hin kabajjita obbolee olii dhalachuu qofaa miti injoo yoo goote. Akkanumatti amma fakkeenya namni kutaa wal qooda biyya keenya gara arabaa kana uumama kanneen biyya kanatti oromummaa qofaan kabajitee kan waliin jiraattu hedduu isaanii hin jiraatu. Maaliif bakka yoo rakkatee hin bilbiltaa fi waan wayii dhufee bakka wanta hedduu jiraatu garuu akkanumatti ispeeshaalii kabajitee waliin jiraatta nama isaanii akka obboleessa kee caalaa sodaattaa jiru. Amma namaan akka obbolummaatitti akka abbaa kiyya sodaadhu silkii bira hin haasofne hin qabaanu fi kiyyaa jechuudha. Garuu hoomata akka walitti hin qabnu ispeeshaalii jechuudha. Kabajaarraa jechuudha. Ati siiduunadhaaf hin taata anaaf garuu hin taatu. Seetunaa fi odoo taane yaadni kun ispeeshaalii nama hundaaf malee seetunaa fi miti Nama hundaa jechuun waan maayidiyaa amma irra jirruuf malee kan amma namni hundi kanuma barbaadame maa. Ano namni akkami ati amma mee amma reedii dhugaati haa dubbisu. Shamarra hundi si fedha jette namni hundi si fedheeffatu hunda fedhuu dandeettaa noo. Tokkoma jaallattaa jechuudha. Gaaffiidhuma kana reedii. Ani maan fedhu kaa hunda fedhu bara. Dhalaa tokko jechuudha Hin dhaggeeffadhu. danda'amullee. Ati dhalaa tokko obboleettummaadhaan jalqaba sammuu kan kee of amansiistee gaafa itti siqxe yaada kan kee jijjiirtee yaanii yoo miirri yoo aggaxaamii wayii man tokko keessa sin bulche yaada kan kee jijjiirtee dhalaa sanatti hin siqxaa yookiin ilaalcha kee hin jijjiirtaa kan jalqaba obboleettummaa jettee itti siqxe ilaalcha kee jijjiirtee ati waan biraatiif hin yaaddaa. Dursee waan akkasii sammuu keessallee nan deemu. Dhiiraaf dhalaan garagara dhiirri dantaan qabu baay'ee. Dantaan qabu siin jedhu nama takka obboleettiitti jedhanii nama fakkeenyaaf nama akka obboleettiitti jiraachaa ture baay'ee qaba fakkeenyaaf kan wajjichiifne hunda jechuudha waan biraa hunkaan yoonnoo dhiisitti mana tokko keessa dhiisitti harka walirra kaa'annee nafa turre jira. Akkasumatti yaaduu qabda akka nama dhiirati akka dhiirati malee dhiira sitti fakkaata namni obbolummaan itti dhiyaatu. No jechuun dhiirri fakkeenyaaf ati fakkeenyaaf dhalaa obboleettii kooti jettee sammuu kee amansiistee guyyaa jalqabaarraa itti sitte ati waan biraatiif hin yaaddu yoo carraan akkamiyyuu man tokko keessa buluu miti siree tokko irra si bulcheeyyuu jechuudha. Dhalaanis akkasuma indoom dhalaan immoo isin daraniyyuu. Isin daraniyyuu dhalaan ifiin naman qabattu bar dhalaanii jedhamtee sossobamtee gayyomsamtee akkasiin miira keessa galfamteemi dhiirri sun immoo akka obboleettiitti yaada taanaan dhalaan ifiin feetee deemtee miira keessa galchitee dhiiraa waliin buluudhaaf yaadduu hin jirtu yoo sila obboleettummaan itti siqxe
Yoo silla sammuu keessaa wal qabaatanii obboleettummaan hin jiraatin yoo jaalalli jiraate yaa aggaxaamii kanatti fayyadamuu dandeessi. Asiin amma keenya dhugaa dubbachuuf namoota hunda hin jiranii baay'ee taasanii teettanaa jennu. Fakkeenyaati jaartii qabda. Jaartiin kee mana hin jirtu obboleetti jettee shamarree akkasii bira jirti. Ifeetaayyuu. Akkasitti miti bar. Akkas osoo hin ta'in. Akkasii fakkeenyaaf biyya Arabaa inda'uun biyya ati jettu sanirra biyya Arabaatu namni baay'ee wal keessa jiraata. Garuu waan akkasii walitti yaadu. No, amma biyyoota kanatti faameelii waliin jiraatu hin jira, enjoyin go'ee ka walirra hin jira, miiree appaarmentii qabatee jiraatu hedduu hin jiran. Hedduu isaanii wal kabajanii akkana wanti akkas jedhamu hin jiru. Beekaa nama sangisee Sumayyaa dubbiin dheerees. Sumayyaa dubbiin dheerees inni jaalattu waan jaalattu. maali? Reedii warqatte. Jaaladhu reedii inda wንድሜ ነው የሚያከብረው። አሁን ተና ዱሮ ማለት ነው ቀለደ ማለት ati ወንድሜ ሲያቶ ናት የሩሜ ዱማሺ ሲታታይ ዱማቲ ati ዱማ ባንቀም አይ ሲሉ ኮታ ባየ ኢሳኒ ዌልካም ደኔ ራበር በልበልቲ በና ምን ነው ሬዲ እንዳንዳንዳ አጀድ ያደር ነው አላውን ደንደን ደወንዱ barakaan biyyarraa deemte arsii keessatti haftee arsii keessa barakaa barbaanna. Kuulee rakkoo amma kuulee fakkeenya amma kuulee nyaata dookaa yeroo kana. kuulee batara qoy mee eenyu wannoo luka gogorri jette ayyoomuma sargii kee dhagaa qoy kuulee gaafu sargi ma isii faadhaa Kuulee Maammadoo Zuudii biratti wardidde. ano nama Seenyallee akkanumatti ifatee jira. Ummaan biyyallee nam si qofaa miti ummaan biyyallee osoo nama sargii ta'e gara hunduu achi jirti biyya ani guutuu. gaafu eega miidiyaa kanarraa yaa rabbi kuulee sargii si oolana. Ciao guys, bye. Ciao. Jechuun kaa amma dookaa yeroo jiraatte lafa sintee jiru maaliif jennaan namni akkeetti kun lafan taa'u nu biratti hojiirra oola. Amma Maammadoo Zuudii sitti wallaalee si bira ta'aa jiraa fi sitti itti wallaalee bira ta'aa jiraatta wallaale. Ati barturaanuu bakka cooma qabdu ni beeyta. Akkasuma. Rakkoon gabaatu. Maali shari'aa rabbi kitaaba kana tokko keessaa fudhattee tokko dhiisuun shari'aa rabbi kijibsiisuudhaan taateef taafurii tanallee itti amanuun akka waan taateef ani yoon fakkeenyaaf lammaffaa ta'e sadaffas rabbi haa fidu jedhin kadhadha maaliif bakka takka rakkannee afur guunnee taa'uun wayya. Yaa rabbi. Amma maaree bar jaartitti illee sadaffaa hima kadhatti beektaa garuu mootu nama akkasiin barbaaddee godhu feeti. Waan isaan irratti ol dhabne. Akkam jechuun wal gabbaanya. Harka parsantii jaaloo ana bira ta'uu qabdaa parsantii muraasa qofa sheer si godhaa jetti. Ofii eeyyamte ofii guutuun itti. Guyyaan torban amma guyyaa torba qabaame. Guyyaa torbaa keessa. Karaasabaatti si deemtu gabaari. Jalaus. Jalaa galleesi. Karaasabaatti si deemti wal qixxeessuun dirqama keeti yaa wayida rabbiin akkasiin jee. Yoo wal hin qixxeessine yaa wayida. Hidhumatti. Akkasiisaa. Karaasabaatti si deemu jirti fedhii si jalan deemin wal qixxeessi bulchi. Bakka gaafachuu kaa amma waa barbaadaa jira suudii kana waa fidaatti dhufuu didde. Wallaan hin dhufaamata baranaa kana qofa na eegireetii kan nyamaan rakkoo qaban si'achaa miti arroorroo ganan geenyeef hin biyyaa bee gaafan biyyaa bee wallaan ati na jaalattee akkamittiin ta'a. Roorroodhaaf biyya baate? Roorroo xiqqoo takkaachan biyyaa bee. Ati waan na jaalannaan akkam. Akkamiin sin jaalanne barnaati jaale. Saara Mee takkitti firraa jijjiidha amma arsii fuutee jimma fuutee mee guuta kan argatti jijjiirinaa sin jii wallaahi. Qabdi sirraa jijjiirra. Irra deebiin.